Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota teenya jaalatamtoota. Akkam bultan kabajamtoota teenya. Akkam ooltan warri gartee isiniif halkanii isinin jenna. Warri ganama bariidhaan kaatanii gartee haala jireenyaa tattaafatanii jiruuf jireenyi maal fakkaataa. Ashamaa fageenya irratti kan teettanii nu dhageeffattanii kun sagantaa fuula Facebookaa kennaan kan isin barsiisu ana obboleessa keessanii walaabuu baaleetii fuula YouTube kiyyaan kan beekamu Abdii Ali YouTube dha. Calqabatti irra deebiidhaaniin akkan isin barsiisu warri na gaafattanii inboxiidhaan kanaaf yeroo hunda waa hubachuu, waa gaafachuu, waa barachuun baay'ee gaariidha. Fuula YouTube keenyaa subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafannaa. Osoo barnoota kiyyatti hin dabrin fuula Facebook kiyyaa yookaan YouTube kiyyaa Abdii Ali YouTube dha. Barnoonni hundee guddinaati. Subscribe nu gootaniiti akkasi barnoota isin kenninaa. Maaliifi yoo nu gootanillee ammoo yoo subscribe nu kennitanii homaa isinitti ulfaatu. Maaliifi tuuxaniitumaan biraa deebitan jechuudha. Akkuma nama kamittuu kanaaf YouTube keenyaa subscribe nu godhaa. Ilmaan Oromoo wal barraa wal barsiifnaa isinin jaa maaf gama hojii kiyyaattiin deebi'a. Tolaan isin barsiisa homaa isin irraan fudhadhu gaafiin ani isin gaafadhu tokko barnoota kana itti fayyadamtan moo ittiin fayyadamtanii asitti assignmentii kennaan jira. Assignmentii isinitti haa kennu karaa adda addaatiin isinii kennaa jira. Itti fayyadamtan moo ittiin fayyadamtan ka jedhulleen asumatti of biratti qabadhee laalaa jechuudha. Calqaba warri waa'ee Facebook ni kenna gara jallaatiin sheerii hin qabu. Facebook ni kenna maal namni nu gartee waan nu posti goonu waan nuti yaada kennanu namni namarratti nuuf hin qoodu warri jettanii gaafii nu gaafattanii viidiyoo koo lammaffaan kun karaa isin milkeessa waan ta'eef sirriidhumatti osoo hordoftanii baay'ee gaariidha. Amma immoo seentanii jirtanii akkuma ala teettanii dhageeffattan akkuma seentan yaa viidiyooleen baay'ee ni hojjetama. Garuu waa isin barsiisuu irratti hamilee qabaannus namni dhufee nu dhageeffatu jiraachuu dhabuun isaa kutaa barnootaa keessatti barattoonni gartee dhiyaachuu dhabuu isaanii baay'ee namatti hin tolu. Online irra teennee isin barsiisaa jirra. Fageenya irra warri teettanii nu dhageeffattani. Sagantaan kun sagantaa barnoota siitingii Facebookaati. Barnoota siitingii Facebookaa keessatti maal akka isin argattan waalaikum salaam warri salaamata qabuu hin dandeenye warri nagaa nuun jettan nageenyi rabbii isin biratti haa jiraatu. Akkam nagaa haa isinin jaa sesseenaa waliif qoodaa. Isin yoo beektanis nu hin beekna namni jedhu hedduu jira. Beekuun barbaachisaadha. Eega beektan ammoo nama hin beekne barsiisuun gaariidha. Amma namoonni tokko akkaawuntingii garagaraa walii kennanii akkaataa akkaawuntingii san itti jijjiiratan yoo yaada walii galuu dhaban iimoo tokko banatanii Facebookaa tokkoon banatanii akkaawuntingii tokkoon banatanii akkaataa itti irraa garteetiin yaanni isaanii isaa wal dhabsiisutu argama. Kana fa'aa barsiifna. Namni waan akkanaallee nu gaafattan baay'eedha hin beeka. Karaa duubaatiin inboxiidha jechuun kan nu ergitan ergaa keessan gabaabaa SMS kan nu gootanii nu bira gaheera.
na bira gaheera walumaa galatti waa hedduutu jira namoonni hedduun ni beeka waa'ee feesbuukaa kana garuu haqiiqatti dawaan garteetiin doktorri tokko fidu doktorri biraa gartee dawaa san garteetiin hanga instruction itti fayyadamiinsa isaa san dubbisee bira gahutti dawaan sun yookaan gartee effect side qabaachuu danda'a jennee yaanna namni hundi walqixa waan beeku kana jechuun barnoonni kiyya har'aa sheerii bootomii keessan jalatti yookaan as jalatti karaa bilbila keessan gara jalaatti amma yeroo isin komentii laayikii sheerii namaa gootanii tokko tokko sheeriin qabu isinii galee amma feesbuukni mee kana haa jennu feesbuukni inni kuni feesbuuka kooti haa jennu feesbuuka nama tokko yoo laallee fakkeenyaaf sheeriin qabu jedhamu fakkeenyaaf amma kuni feesbuukni kun amma kiyya sheerii bakka tanan qabu isinii galee sheerii bakka kanan qabu isinii galee sheerii waan bakka tanan qabneef namni dhufee isinii qooduu hin danda'u waan isin gadhiiftan kanaa jechuudha an amma sheerii na godhi osoo hin taane bakka sheerii warra hin qabne akkaataa sheerii irratti baafachuu dandeettaniin isin agarsiisa viidiyoo kiyya lammaffaa har'aa keessatti kadheen gadde isin agarsiise suni ammoo akkuma beekamu inni illeen bifa gartee paabliik irratti deeffattanii viidiyoodhaan haa ta'u waan garagaraa haa ta'u sheeriidhaan istoorii keessaniin kan wal qunnamsiistan jechuudha. Na irra naan deebinee naan taane warri jettani dhugaadha yoo seeraan hin hordofin isiniin ta'u qajeelfamni karaa biraatiin jira jechuudha. Qajeelfama karaa biraa sana isin agarsiisuudhaaf deema. Walaakin yosoo filoo gootanii feesbuuka kenna sheer osoo gootanii dansaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma dubartoota tokko tokko kan akka malee feesbuuka bananii fi kennanii fi uummata gartee ittiin arrabsantu jira. Dhiironni illee akkasumatti gartee feesbuuka banatanii sigalee kan ittiin nama arrabsantu jira. Ila kana hunda irraa fagaachuudhaaf wantoota kana hunda irraa bilisa ta'uudhaaf dawaan dubartii arrabsitu dawaan dubartii nama arrabsitu dawaa dubartii gartee dubartii akka isiiti maaliif gabaabinumatti jechuudha. Dawaan dhiira nama arrabsu dawaa gartee dawaa dhiira saniiti jechuudha. Dhiiruma nama arrabsu santu dhiira akkasiisantu deebisaa jechuudha. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan hundumti keessanuu yoo xinnaatee jedhee waaniin anarra isiniin barsiisu kana ijoollee biyyaa ni fayyada. Ijoollee biyya jirtu ni fayyada jedhee yaada. Ijoolleen as keessa jirtu akka feetanii dhugaa maaliif wifiin qabdanii yoo barbaadan birrii kiisii qabdanii itti guuttattanii viidiyoon nuti maxxansinu kun ammoo fuula duratti baay'ee dhaloota hin fayyada jennee yaadna. Maaliif fuula duratti dhaloota baay'ee hin fayyada jennee yaadna. Amma namni feesbuukuma irratti asii yaa'e malee siitingii feesbuukaa hin beeku. Guddataa keenya sanumatti hin jira waa'ee sheerii san irra deebi'ee isin agarsiisa. Yoo danda'amee jedhee afaan Oromootti hiikee guun isin dhiyeessu kana mee isin hubadha. An afaan Oromootiin hogguu isinitti himu dhugaa rabbiititti homaa gurra jala isiniin taran. Osoo afaan biraatiin isinitti hime immoo takka hin dhageeffattanii takka gurra jala isin tarti. Kanaaf dawaa sheeka nama arrabsu sheekuma bira jira hin yaadina. Dawaa wallaalaa nama arrabsu wallaalama bira jira hin wallaalina. Takka jedha qabadha. Dawaa dhiira nama arrabsitu dhiiruma bira jira jechuudha. Dawaa gartee dulloota nama arrabsitu dullootuma bira jira hin yaadina. Ani barattoonni tiyya yogguun an isin barsiisu amantii hin filatu
umrii hin filatu, bifa hin filatu, ganda hin filatu, siyaasa garteetiin paartii kam keessa jira jedhee hin filatu. Barnoonni eenyumaafuu barbaachisaadha. Kuni dhiira, kuni dubartiidha, tuni heerumte, tuni dullattiidha, tuni dargaggeettiidha. Wanni akkas jedhu na bira hin jiru. Silaa kana ta'eefuu fuula Feesbuukaa kiyya kana irratti kan argamtan ijoolleen irra caalatti akka isin amala gaarii qabattanii tarree fuula Feesbuukaa irratti nu hordoftanii namoota dansaa hordoftaniin isinii dhaama. Maaliif carraan an amma isinii kennaa jiru kun carraa guddaadha. Feesbuuka beekuu duratti, Feesbuuka fayyadamuun duratti Feesbuuka beekuun barbaachisaadha. Isinii gala. Nuti wayita akkana jennu hamileen isin gartee hamileen isin social mediaadhaaf qabdan dabalaa dhufuu isaa baraabaratti dabalaa dhufuu isaa irraa kan ka'e xiinxalinee itti yaannee hawaasni keenya eessa jira, nu eessa jirra kan jedhurraa onlaayinii irratti deebinee isin faana akka nama gartee daree mana barnootaa tokko keessatti isin barsiisutti isin bira taa'ee isin barsiisaa jira jechuudha. Kanaayyuu baajata guddaa ofii kiyya baase wifiin hin qabu baajata kiyyaan baase isin beekuu dandeettan jechuudha. Otoo hiyyeessa tokko yookaan gartee nama harka qalleeyyii tokko biyyatti garteetiin ka investi godhu ta'e yookaan tajaajilu ta'e yoo xinnaatee jedhee baatiitti doolara meeqa, riyaala meeqa, diinara meeqa, akkuma naannoo jirtanitti shilingii meeqa ka warri keenyaa jiru, warra gartee Jabuuti jirus akkasumatti ilaala, warri Sumaalee jirus akkasuma ilaala, Siigalee warri Suudii jirus akkasuma ilaala, warri biyya Arabaa jirtan, Afrikaa jirtanis, Awurooppaa jirtanis akkasuma ilaala jechuu barbaadeetiniin waa hedduu isin agarsiisa. Na hubadhaa. Maaliif baajata kana hunda baasneeti subscribe nu godhaa jenna. Sigaltee dhiisuun barbaachisaa miti. Sigala waan tokko qabatamaa nama ogguun isinitti himu ganama kana namoota wahii maddii deemeeti YouTube kiyya kanas share godheeti subscribe naa godhaa jedheen kadhadhe beekta. Ani ka asii barsiisu tolaan. Sigale namni tokko dhugaa rabbiititti Facebook kanarratti arraba jaalatan. Qa'een isaan oolan qa'ee gartee kabaja hin qabne dhufanii waan baratan. Akkamitti akkana gootan jedhanii waa nama hin gaafatan. Innaa aktivistoonni biyya galte furushkaa dhabdee miidiyaa banatteeti nama arrabsuu eegaltee jechuudha. Jara hiriiraa jirtanii jechuudha. Dhiisaa waan akkasiisan dhiisaati ganda barnootaatti osoo dhuftanii gaariidha. Kakanaati waa'een nuti har'aan barsiisu keessaa waa'ee sheeriitii bootomii keessan jalatti bootom jechuun gara jalatti filaw godha. Filaw godha sheer godha ijoollee bira haa ga'u. Maaliif yaanni yoo ijoollee bira gahe ijoollee ni dhageeffatti. Gartee dargaggoonni gartee onlaayinii irra jiranii baay'ee waan ta'aniif ni dhageeffatan jennee yaanna. Ila kabajaan jaalalaan ani fuula Feesbuuka kiyyaa irratti maatii kiyya warri taatanii yeroo hundumaa isin kabajaa isinin jaalladhaa. Gajjedi dhiifama nagaafa. Isinin jaalladhaa. Ani fuula Feesbuuka kiyyaa ka isin beektan kunoo kama isin hordofaa jirtan kana. Ammaani YouTube kana wanni ammaxxansee fi ittiin barsiisuudhaaf malee yoo gartee galiin ammoo ka gartee akkaataa galii waa'ee galii fuula duratti yookaan argamuu danda'a ka jennu itti amanna malee amma ammaatitti wanni maallaqa irraa arganne hin jiru. Reefu calqabuu jirra daa'ima namni daa'imni tokko garteetiin beeytan kaa'isunuyyuu kana isinitti qaaquu hin danda'amu filoo godha yookaan sheer godha yoo isin fayyada jechuudha. Barnoonni keenya irraa akkuma beekamu waa'ee sheeriiti. Sheeriin dhiyoo isin viidiyoo lammaffaa dhageeffattan suni erga isiniin tahiin viidiyoo gabaabaa quwadhee
eessaa akka agarteetiin qodhee fideen laalee irra gahee isin barsiisuudhaaf qophiirran argama. Ani obboleessi keessan Walaabuu Baalee YouTube'n kiyya Abdii Aliiti kama amma argaa jirtan kana kanaaf na dhageeffadha. Fuula Facebookaa seentan. Fuula Facebookaattiin isin deebisa. Fuula Facebookaa irratti isin deebisa na dhageeffattan. Calqaba Facebooka keessan cuqaastan. Facebookni keessan isa kana. Wanni keessan hin dhageeffanne koomentii keessan maal akkasiin jettu Abdii Walaabuu tuubii kee maal jedha. YouTube'n kiyyaa Abdii Ali jedha. Abdii Ali YouTube kun ilaal asirratti maxxansee jira. Asirratti isinii kaayee jira kun ilaal. Anumatu irra jira. Xinnoo ishii gahaa waan hin qabneef lakunoo YouTube'n kiyya kana laal. Kunoo YouTube'n kiyya YouTube chaanaaliin kiyya Abdii Ali YouTube'dha. Abdii Ali YouTube'dha kan argitani. Suma kana bichaa cuqaasuudha. Ijoolleen Oromoo maaliif ganaa nama 65 irra jira. Kaampaanii YouTube'tiin wal qunnamee waan hunda siitingii hunda piroosesii hunda guuttachuuf iyyuu nama 1,000 na barbaachisa. Mee isin fudhadhaa. Nama 1,000 as dhoytanii cuqaastanii subscribe na gochuu. Dhumate keessaa bahu. Feetan laalaa feetan isaa isin wanni isin irra barbaadu immoo akka isin na deeggartan akka isin na bira dhaabbattanidha. Kan biraa ammoo dubartoonni yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo gabaabduu daqiiqaa 2 caalle otoo naa hojjettanii hiriyoota keessan irratti share naa gootanii waa'ee YouTube kiyyaa kanaa isin haa yaachisu. An ammoo maallaqaan isin barsiisaa jira. Diinagdee gannaqee homaa isin fayyada. Sigale fuula duratti ammoo dhugaa rabbiititti nama meeqatu gartee akka an biizinasatti gartee hojii beekumsa qabu kana maallaqatti akka jijjiiruu barbaadan. Garuu amma tola isin barsiisa. Isin ammoo yaa'u maal yoo subscribe gootan akkanuma bakkuma kana dhoytanii subscribe gootanii dhumate xaggootanii biraa tartan. Wanni biraa maayini keessaa baatan dhuftanii Facebook keessanii irratti dhuftan. Dhumate. Okay. Ammaaf ijoolleen hin beekna warri jedhanii akka beekanitti tahee maa irra deebita warri jedhan isinii galee akka beeytanitti tahee waa'ee sheerii kuni ijoollee hedduu hin dhidhibe. Facebook keessan jalqaba seena. Facebookni keessan isa kana. Facebookni keessan maalirra akka jiru calqabuma asumarraa jechuudha. Bakka kana dhoytan. What on your mind bakka jedhu kan argitanii dhoytanii laaltan maalirra akka inni jiru laalla. Ila laala waan kana. Calqabuma bakka tan argitanii nuqxaa tana publikii tana. Isii irra deeffadhaa bakka kana yeroo hunda publikii irra deeffadhaa. Bakka kana argitanii publikii irra deeffattanii duubatti baatan. In deebitan keessaa. Maaliifi yaada asirra kennachuuf jechuudha. Yaada asirra kennachuudhaaf fakkeenyaaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtoota hiriyoota koo jedhe haa jedhu nagaha nagayaan mee haa jennu nagayaan dhuftee nagayaan dhuftee haa jennu yookaan akkana jedhee keessaa baa haa jedhu. Inni kun amma ergaan kuni postiin taane. Isin bira postiin tun hin jirtimi? Postiin taane. Isin agarsiisaa jira dhageeffadha. Hin beeknaa warri jedhee akka beekutti tahee warri hin beekne immoo isin dhageeffadha. Argite? Amma postii gaafa gootan wanni keessan sharing qabu. Isin galee wanni keessan sharing qabu. Dhufeeti wanni isin postii gootan sharing qabu haa jennu amantalti tuni sharing qabdi. Sharing isi kanaami wanni isin postii goote profaayilii isiitii miti. Keessan bakkuma kanatu sharing qabni warri sharing hin qabne qofti wanni isin dhageeffachuu dandeettan. Ammoo sharing illee irraa balleessuu yoo barbaaddan sharing irra deeffachuu yoo barbaaddan kanaan isin hinjaa. Okay, mana sharingtti isin geessa. Facebook keessan seentanii jenne. Facebookni keessan kana bakka kana argitanii sarara sadii kana bakka kana viidiyoon kiyya qulqulluudhaan fakkaate ijoollee dhageeffataa jirtaniif bakka kana cuqaastan. Bakka kanan cuqaastanii ol ooftan jechuudha. Amma kun hunduu
bakka sheerii dhaquuf deemaa jirra. Eessa arganna bakka sheerii? Siitingii kana keessa arganna. Siitingii kana argitanii siitingii kana jechuudha. Isa kana yoo dhoytanii kun amma endaatu jira laalama bakka kun. Siitingii fi preevensii kana endaa argitanii siitingii bicha argachuu barbaanna. Siitingii yoo dhoyte asirratti bakka kanan cuqaafna. Okay, kunoo siitingii argitnee siitingiin meetu kanaa miire akkuma gaafa dhiyoo jechuudha. Minuurra jirra. Kanaaf hin dhoyne. Yoo achi dhoyne maal akka argannu laala. Wanni Facebook kenna accounting siitingii Facebook kenna ittiin sirreessinu hundi isaa bakka kana. Passwordii jijjiirachuuf, maqaa jijjiirachuuf, afaan jijjiirachuuf, hojii kee gartee akka si'aayin naan garteetiin information guutuu odeeffannoo guutuu kee gartee Facebook ni kee akka kennu barbaadduuf manni kee mana kana sirreeffattaa jechuudha. Mana kana. Ijoolleen Facebook tokko fayyadamtanii dhiifama passwordii minam jijjiiradha jettanillee isinitti himeen ture. Passwordiin keessan tokko tahee namni isin iccitii keessan yoo akka dingataa wal dhabdanii iccitii keessan san gartee okay dhiifama naa godhaati. Galatoomi Abdii Jeeyilaan isinillee akkasumatti gaa osoo subscribe na gootanii bareedaadha. Baay'ee gaariidha ulfaadhu. Gariitti deebitanii subscribe gootanii am sure abdiin qaba. Maaliif hojiin tiyya yoo isin gammachiiste subscribe gootanii jechuudha. Yoo hojiin tiyya isin hin gammachiisin hin jaalattan jechuudha. Bara kiisimaa baaftanii barsiisaa tokko akka itti na aarsu hogguu waa barsiisu keessaa akkamitti akkatti ani baradhuu fi akkamitti akkatti an sagantaa mana barnoota ulaagaalee guutee dhufuun beeku. Gaafa takkitti angarteetiin hojii manaan hojjetin qabxii silaa 10 naa kennu 5 naa kennu. Fiiziksii irratti. Sivikii irratti barnoota lammummaati. Kutaa 10 akkamitti hojjedhu jechuudha. Akkasirra jalqabee na aarsa. Maaliif kiisii isaatii baasee naan kennini barsiisaan kun. Guyyaa tokko bichaadha kan inni hojii manaa osoo hojjetin dhiise. Sanuu ammoo garagalchee. Maaliif sammuu keetiin hin hojjenne naan jedhe. Akka gaafsanirra na aarsa kutaa 10tti. Innaa osoo inni gaafa san qabxii gaarii naa kenne yookaan isaaf jedheen kuf yookaan isaniif jedheen taru. Sigalee isinillee immoo sanii jettaniin kuftan sanii jettaniin dhiiftan. Follow akka nu gootaniif subscribe akka nu gootan barbaanna. Okay. Gama bakka sheeriitti argattan jechuudha. Seentanii miti? Siitingii gaafa seentanii ol ooftan. Na dhageeffadhaa. Kadheen gaddaa san biran geettan amma kana. Bakka kana dhuftani kun oola. Argitanii bakka kana dhooftan. Bakki kuni timeline and setting. Okay, dhageeffadhu mucaan irra deddeebiidhaan inboxiin na ergite. Obboleessi kenna inboxiidhaan karaa emailiitiin na ergite. Karaa SMSiitiin na ergite na dhageeffadhu. As seenta. Bakka kana laal. Irra deebiidhaan bakka kana laal. Siitingii seentee bakka kana. Bakka taagii kan argitanii bakka kana seentan. Hayyee cuqaasuuf deemaa jira. La hordofaa. Okay. Indooyitan. Hayyee maal jedha kun? Isa kana isa jalqabaa kana hin dhiiftan. Who can post on your timeline? Walaikum salaam Aisha baga nagaan dhuftee galatoomi ulfaadhu. Aishaan barattuu teennaa baay'ee tokko si kabajnaa. YouTube kiyya gartee isiin sagalee waraabdee mucaan tullaala. Homaa walirraa hin qabnu Oromummaadha. Kabajaa walirraa agarteetiin kabajaa wal bira dhaabbannee wal haa gargaarru jettee YouTube kiyya murtee ijoollee irratti naaf facaastee akka ijoolleen subscribe naa godhan naa gaafattee jechuudha. Isinillee akkasitti naaf yaada. Okay. Kanan dhiiftan laal. Kanallee hin dhiiftan. Isinii galee ol ooftan. Isa kana argitani. Amma kiyya maalirra jira? Oon irra jira kiyya isin. Keessanii bakki kun oof irra jiraate. Oon irra deebisuu danda'uu qabdan. Isinii galee bakka kana laala. Haa waliin cuqaasnu. Okay.
kuno waliin cuqaasna laala. Kuno yesiirra jira maal jedha haa dubbisnu waliin hiiketti haa kenninu afaan kun afaan ingiliffaa waan ta'eef mee dubbisneeti hiiketti kennina hiika mataa isaa qaba. Allows other to share your post to their story. Wanta gartee story ta'e keessatti ati postii gootu fi share gootu kan bakki kun garteetiniin ati ilaaluu dandeettu. Waalaikum salaam Naasir baga nagaan nuftee obboleessa keenna. Facebook ni keetillee sharing qabu Naasiri kenna. Laallaa dubbaka kana baay'ee si fayyada. Kanin barsiisaa jiru share irratti baafachuuf. Ijoolleen tokko sharing qabu Facebook ni keessa warri isiniin jedhu jechaa fi bakka kanatti dhuftan jechuudha. Maal jedha? Afaan Ingiliffaatiin hunda dubbifna dhageeffadha. If you create a public post, anyone Facebook can share it is their store. Sigale eenyunu jechuudha. Abbaan maan fedhe yeroo waan tokko kireet godhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa harka fuunee jirra ijoollee Oromoo amantaa hin filannu. Dhaaba kamuu garteetiniin as keessatti hin dubbannu. Kun guddaa kun xiqqaa hin jennu. Hojii keenya garteetiniin barnoota itti fufna jechuudha. Keessaayyuu ijoolleen biyyaa ta'anii waan nu dhageeffataniif dirqama ijoollee biyyaa garteetiniin barsiisuun barachuun ijoollee biyya kana keessatti argamanis gartee hubachiisuun namni hundi gartee hunda beeka jechuun hin danda'amu jennee jirra. As dhufna jechuudha. Waan hunda gartee asirratti maal jedha? If you are create waan tokko yoo create goote yookaan yoo gartee barreessitee waan tokko yaada tokko uumte publicii irratti gadhiisuudhaaf akkaataan ati itti gartee ittiin Facebook kee kana namni itti arguu danda'u share namni taagii gochuu danda'a namarra taagii gochuu dandeetta postii gochuu dandeetta post they can share it their store store will be including your full name and the link your post and will be available for 24 hours. Sa'atii 24 garte they are control who can see ka ittiin situachuuf ka ittiin silaaluu danda'an garte who can the control who can see it akkaataa namni itti silaalu yoo laale bakka sanin arguu mire bakka sheerii sanin argan bara bakka sheerii san bakka sheerii kana asirratti dhuftanii keessan noorra yoo jiraatte yes hin jarjarina amanan tokko fa baheetiniin dhaqeetiniin irra deeffadha jedha no dura barnoota fixa salaamata kanuu gaafattan irra deebiidhaan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh taganaa dhufaa jirtan immoo kaammoo salaamatan dhagayin salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaamata keessaniif waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kan amantaa kana hin qabaanneef ammoo ijoollee Oromoo amantaa biraa hordoftaniif akkam nagaa fayyaa jirtanii nageenyi rabbii bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jaa ani obboleessa keessanii walaabuu baaleeti YouTubein kiyya ammoo Abdii Ali YouTube jedha dhayxanii subscribe gochuun irraanfatina video kiyya kana ammoo irra deebitanii ilaaltan hin caqaftanii warri isin jalaa taree irra deebiin jedhina asirra deeffattan jechuudha hawwi baga nagaan dhufte maaliif nama keenya barsiisuun hubachiisuun baay'ee gaariidha. Namni uf jaju gaala uf hodhe jedhanii mire namni uf jaje gaala uf hodhe jedhani. Kanaaf uf jajuun nu hin barbaachisu. Wal jalaa dhagahuun sigalee wal jalaa dhagahuun baay'ee gaariidha. Mucaa tokko jira. Mucaan suni asuma keessa jira ijoollee wallootii akka tasaa ta'ee ugguu ani barsiisu na arrabse maaliifi na arrabse yoo jedhu dhiisii nan arrabsini dhiisii wal arrabsuun hin ta'u Facebook irratti yoo yaanni tokko ka isin hin gammachiisne taate nama biraa gammachiisuu danda'a dhiisuu danda'uu qabdan jechuudha. Kanarra deeffattanii isin hin jaa dhumate as keessatti waan isin ilaaluu dandeettan asirra deebistanii yes jennaaniin keessaa baatan Facebook keessan keessaa baatan mee ama viidiyoo tokko haa laallu
viidiyoo tokko yoo laalle wanni hundi seera qaba. Viidiyoo tokko laala YouTube keessa jira. YouTube irraa nama caqasee hordofee afaan warra gartee nama biraati hordofee bakka kana isin barsiisuu danda'a yoo hin beekne jechuudha. Nam tokko Facebook ni kiyyaa na jalaa gubatee Facebook ni kiyya na jalaa akkana ta'e no. Facebook kee ati haalaan banattee seeraan itti fayyadamnaaniin hin gubatu. Maaliif hin gubatu namni si jalaa gubu hin jiru. Soba akkana riipoortii gaaf sirra godhan atillee deebitee riipoortii keessanii sirra dhufa. Gaaf riipoortii sirra godhan san deebitee riipoortii san ofirraa deebisuu dandeetta. Afaan gaariidha. Gaariidha waa hundaafu maal jedha irra naa deebi jechuu fakkaataa mucaan kun yeroo baay'ee na gaafattanii ijoolleen na gaafattan amma asirratti naa dhiyaachuu keessan natti tola na dhageeffadha miseenjarii keessan yoo isin hin deebisne natti aartanii miti dirqama maal jedha maatii kiyya taatanii jirtanii kooppii irra fayyadamee isin deebisaami yeroo tokko immoo dirqama immoo noormaalii isin barreessa. Maatii keenya taatanii jirtanii galatoomaa itti fufaa yaada hoo qabattanii akkas isin hin jaa miti yeroo tokko immoo Facebook ni kiyya online irra waan jiruuf dafee isin irratti erga. Okay. Nagaa baga nagaa taatanii irraan isin deebi'a si'a tokko warra Facebook ni keessan sheerii hin agarsiifne. Hooleeyyii Facebook bananii itti kennaniiti dhugaa isin hin jedha. Tanama arrabsitu tana jala deemtanii mataan isin dandi'ee bari'aabo mataatu isin dandi'ee waan biraa isin hin jedhu. Beera nama arrabsitu eessa keessaa baha obboleeyyanti. Beera nama arrabsituuf beeruma jira. Dubartii kabajaa qabduuf dubartii kabajaa qabdu jira. Hiriyyaan kee nama gaarii ta'uu qaba. Si galee hiriyyaan kee nama gaarii ta'uu qaba. Okay. One time listen to me and ifa manaa godha. YouTube keessan argitanii yeroo library kanaaf fayyadamtan library tana bakka tan argitanii YouTube keessan waan awwala laaltan san yoo isin jala tare barnoota hedduu isin kenna garuu barnoonni isin kennu kun lafa hin qabattan maaliif ijoolleen kenna elektirooniksii meeshaalee akkana sooftiweerii akkana bilbila waan akkana kana fannaana. Maaliif hin jaalatan sa'aatii 24 waan irra oolaniif sammuun isaanii hin qabata. Sooyi akkana isin barreessi namni isin hin jedhu amma daddafee bakka reefu laalesan bakka kana dhaqee dhufee ittiin laala. Okay. Fannaana isin yeroo kamuu namni hin baratin namni baratellee Facebook irratti tokko dadhabaadhaan maal isinii godhare maal isinii godha. Maal isinii godhare Facebookicha sirreessuudhaaf amma laala amma bakka kana dhufee hiikkadhe yalla isinii galee suutaa hin sirraawa an dhuunfaa kiyya waan fayyadamuu fi wifi waan hin qabneef isinii galee gana bakka kana dhufee bakka kana sirree dhufee afaan biraarraa afaan kun nama biyya eessaati Bangladesh si galee bakka kanarraa dhufee hiikkadhee fidee ijoollee barsiisa bakka adda addaa keessa seenee dhaqee ijoollee barsiisa ammaaf kana keessa haa bahu. Okay. Sheerii argachuudhaaf amma komentii keessan hin dubbisu dhiifama naa gootanii waa'ee sheeriiti sheerii irratti deeffachuudhaaf see tokko na hordofaa daqiiqaa meeqa walakkaadha sheerii argachuudhaaf bakka sheerii Facebook irra baafachuudhaaf 1 2 3 Facebook seenta gaafa Facebook seente as dhufta bakka suuraan kiyya irra jiru kan yoo isinitti mul'ata ta'e sagaleen kiyyan dhagamaami as dhofta achi dhofta ol harkifta bakka siitingii jedhu barbaadda siiting and privacy kun olaal amma logaawutii dhiisa
sitting in the privacy. Warri beeytan beeytanii warri hin beeyne dhiisaa. Warri hin beeyne baradhaa. Warri beeytan dhiisaa keessaa ba'a. Hin caqasinaa. Isinii galee as dhuftan ammallee sittingii kana. Sheerii irra baafachuudhaaf. Okay? Akkam godhaa akkanaan hin jenne. Bakka taagii dhayxanam. Bakka taagi jedhu. Bakka taagi jedhu jechuun kunoo kana. Time, line, and tag. As dhuftan. Sheerii irra baafachuuf. Sarara lammaffaa fi sarara kanaaf kana bira tartanii sarara sadaffaa allow ka jedhu kan argatanii other allow share your post and to their story. Achi bichaadha wanni isin caqasuu dandeettan. Bakka kana bicha biran tartanii waliin harkiftanii waliin hin rakkattan. As dhooytan jechuu allow ka jedhu. Allowuun tuni maalirra jirti kiyya oonirra jira. Na hubadhaa. Yoo kiyya yeesirra waan jiruuf dhumate ittiin deebi'u. Kunoo keessan asirra yoo jiraatte sheeriin hin mul'attu. Bakka kanarra yoo jiraatte noo ka jedhu kanarra yoo jiraatte sheeriin teessan hin mul'attu. Namni tokko isin hin argu, namni sheerii isin hin godhu, atillee ati poostii goota malee namni sheerii isin godhu. Kanaaf yesii tanaa fudhattaa jechuudha. Hojii kee barsiisaa jiraami. Bakka sheerii sana hin qabaatin eessaan sheer na gootarre sheeriin gootame ammaayyuu sheer godhame. Sheer godhime. Ijoollee na argitu sheer godhi. Okay, yes ka jedhu kanan beeytan. Maal jedha beeytan akkuma reefu isin hin jeessan. Waan isin poostii godhuu barbaaddan Facebook keessan irratti sheerii godhuu yoo barbaaddan namarratti taagii godhuu yoo barbaaddan poostii godhuu yoo barbaaddan poostii jechuun qooduma jechuun walumaa galatti yoo yaa. Galatoom isin si ta'ee Aishaan laalime keessaa baay'eeti check godhi. Ati daftee oonariidha waan taateef no problem daftee si gala. Ammoo public irratti deeffattan. Isin galee yeroo hunda public ta'uu qaba. Waa lama isin agarsiisan asirratti sheerii bakka kana geeffattaniimi keessaa baatanam. Bakki sheerii bakkuma tana qofa. Yes. Video keenya dhageeffatta waan ta'eef akkasitti xumurtani. Yeesii tana keessaa baatanii as tuuxanii baatan jechuudha. Duubatti deebina. Okay. Amma duubatti deebine publikii irratti deebisuu dandahuu qabdan hunda isaa. Safawaa naaf hin galle nama jedhuuf ana naaf hin galle. Okay. Safuwwan Ruumiyaa irra deebii dhageeffadhu. Okay. Irra deebii dhageeffadhu. Ilaa Facebook keessan normal Facebook keessan akka kana maatitti fayyadamuudhaaf seeraan public irratti deeffachuudha. Maaliif namoonni hundi akka isiniif argan yoo Facebook seeraan fayyadamnaa jettan siitingii keessan jechuudha. Na hordoftanii amma waan tokko isin argisiisa. Waan ajaa'ibaa isin agarsiisa. Waan ajaa'ibaa yoo isin hin jee fireendonni keessan isin rakkisanii hin beekanii miti. Isin rakkisanii isin canannaqanii yookaan ergitanii fi yookaan isin jalaa Facebookni kun 5,000 tahee namuman taane faan isin jalaa guutee beeka. Uf jalaa haquu barbaadanii hunda. Ufirraa akka naa hin taane jettanii yeroo tokkotti dileet godhuu barbaadanii. Akka nama gartee kunoo viidiyoo tokko yookaan waan tokko gartee dhuftanii kaan hambiftanii kaan uf keessaa haquu barbaadanii. Waan akkasiillee isin agarsiisa yoo barbaadan jechuudha. Yeroo biraatitti isin agarsiisa akka gaafii keessaniititti. Nama 40 waatu ilaalaa jira. Baay'ee gaariidha. Maal jette sheerii godha anaaf qofa osoo hin taane bare waan tokko beekaa ijoollee wayitaan sheerii godha isin hin jedhu kana anaafi miti. Hiriyoota keessan ka dhufaa jiran si galee hiriyoota keessan ka dhufaa jirantu waa hedduu arga. Amma fakkeenyaaf amma geemiin akkanaa kun faa isinirra dhufaami. Geemii akkanaa kana jala bahuudhaaf
namni adda addaa homa arge isin irratti taagoo itti godhu si galee jalaa bahuudhaaf beekumsa isin barbaachisa. Gatii Ingiliffaan beeyneef namoonni tokko tokko maal abbaa kiyyaa godha jedhee ooluma harkisee isuma dhibaa oolaa wanni ji'a jechuudha. Isin galee homa argitan jala na jalaa mataan isin hin dhukkubin nama hedduu jira. Qa'een qa'ee barnootaati. Qa'een qa'ee gartee hayyuun jiru. Maal jedhamee mucaan maal jedhaa? Kiyya yeessa habiibii walii.